Karma. Iddoo dhuma lafa na taate beeka gaani kana. Harri muddee sadii bara 2017 bakki kun egaa bakka waajjira giddugala Haroomeeti. Kun mana murtii aadaa yookaan gaaddisa aadaa yeroo hirmaannaa hawaasaatiin hojjetamaa jirudha. Egaa asitti ogummaadhaan kan deeggaraa jiran jiraattota gandichaa kan ta'anii zoonii Shoolaarraa obbo Tasfaayee Makuraa, zoonii Madidduurraa obbo Tasfaayee Kabbadaadha. Egaa ogummaadhaan tolaa guyyaa sadaffaadha har'a kan mana kana ijaaraa jiranu. Egaa seenaa keessatti bu'uura sirrii buusanii darbuu keessatti isaanis ga'ee isaanii baachaa jiru. Nus yaadannoof akka ta'uuf viidiyoo gabaabaa kana waraabaa jirra. Addanatti kan argaman obbo Walluu Geetaachoo jedhamu. Isaan kun gaggeessaa mana maree Yuubaati. Hordofaa jiru jechuudha hojii kana. Barsiisaa Toleeraa jedhamu. Isaan kun asuma mana barumsaa Abdii Booritti barsiisaadha. Gara duubaarra kan argitan viidiyoo kana keessatti mul'atu Salamoon Birraatoo jedhama. Zoonii kana keessatti gaggeessaa afooshaa yookaan tuullaa Iddiriiti. Kanaaf akkuma kanaan dura viidiyoo gaggabaabaa dhimmoota tokko tokko irratti ijaarsa misooma irratti isiniif kaa'aa ture. Viidiyoo gaggabaabaadhaan nan deebi'aa yoo iyyaa.